Assalamu alaikum akkam jirtan kabajamtootaaf jaalatamtoonni hordoftoonni barsiisa Oromoo. Alhamdulillah nagaa nageenyi kiyya kan jaalalaa kan kabajaadhaa bakka jirtan maras naga'u egaa hordoftootan kiyya barumsarraa kana keessatti wanni isin barsiisu haala bilaashatti biyya bilbilachuu dandeessanan isin barsiisa jiraattota biyya kamiituu jechuudha. Kana yeroo isin jechuudha isin galee biyya feetan biyya barbaadan yoo jiraatan jechuudha. Wanni kun aappiidha. Aappii kana gad buufatanii biyya barbaadan feetan Itoophiyaa ta'e feetan doolaa biraadhaa ta'e yaani biyya barbaadan jechuudha bilaashumatti bakka jirtanii jechuudha. Aappii kana gad buufatanii bilaashatti abbaa barbaadanitti bilbilachuu dandeessanan isin barsiisa jechuudha isin galee. Egaa daawwattootan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala kiyyaaf haarawwataa ta'an subscribe godhaa yeroo subscribe gootan mallattoo notification tana tokko achi booda all ka jettu irratti godhaa jechuudha barumsi inni dabarsuun tokkolleen akka isin dabarre jechuudha isin galee. Akkasuma barumsa keenya yoo jaallattan viidiyoo keenya like godhaa. Viidiyoo kana immoo akka namni irraa fayyadamu sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti sheerii godhaa jechuudha. Gaafii garaagaraa daawwa qabaatan komentii jalatti nu barreessaa gamanuma nan gama barumsaa hin dabarsaa hanga xumura viidiyoo keessatti afaana turaan hordofaa isiniin jira. Hayyee hordoftootaan kiyyaa egaa aappiidha kan daawuloodii godhanu jechuudha. Aappicha argachuudhaaf pilaastoorii keessan keessa ni galtu. Achi booda tiki jettanii barreessu jechuudha. Egaan buufadha waan akka buufa oopinuma naa fidaa yeroo daawuloodii godhattan oopin irratti kilik gootu. Egaa achi booda haala kanaan fuula kana isinii bana jechuudha. Obsaan eeggattu. Egaa achi booda haala kanaan yeroo fuula kana isinii bane koontinuu kilikni gootanii achi booda gama bitaatti ni buttu akkanatti. Achi booda dan ka kana kilik gootu. Achi booda bantuu biyya jirtanii waliin isinii fida jechuudha. Bakka feetan yoo jiraatan yaani biyya jirtan bantuu maqaa biyya saniitii fi bantuu biyya sanii waliin isinii fida. Achi booda lakkoofsa keessanitti guutu jechuudha. Isinii galee. Lakkoofsa keessanii guutu jechuudha. Lakkoofsa bilbila keessanii jechuudha isinii galee. Lakkoofsa bilbila keessanii guutuu qofa isinirraa eegama jechuudha. Kaardii guutuu osoo hin taane isinii galee. Okey nama kiyyatti guutu. Egaa achi booda yeroo haala kanaan lakkoofsa keessan guutan reejistar ka kana kilikitti gootu jechuudha. Ammallee okey kilikitti gootu jechuudha. Achi booda risaalaa moobaayila keessan irratti isinii erga jechuudha isinii galee. Obsaan eeggattu jechuudha akka isinii ergu. Egaa kun amma na argaa jira jechuunaaf. Risaalaa amma na argaa naatti guutu jechuudha. Jaasadii. Afur lama lama torba. Egaa achi booda koodiin isin erga yeroo itti gootan jechuudha verify me ka jettu kilik itti gootu jechuudha. Egaa achi booda ammallee fuula kana isin bana jechuudha maqaa keessan ni barreessu jechuudha first name haala kanaan jechuudha. Last name ammallee ni barreessitu. Ammallee emailii keessanitti guutu. Egaa achi booda haala kanaan maqaa keessanii fi emailii keessanii yeroo itti guutan jechuudha dan ka jettu kilik itti gootu jechuudha. Egaa achi booda haala kanaan ammallee fuula kana isinii bana jechuudha isinii galee. Egaa amma asirratti akkuma waliin argaa jirru jechuudha asirratti amma doraala kan isinii kennu jechuudha isinii galee. Kunoo amma ana doraala halaala 25 naa kenna jira jechuudha doraala kan isinii hasaabamu jechuudha isinii galee. Doraalli halaala 25 tun amma Itoophiyaa baay'ee dhaasutte jechuudha doraala waan taateef jechuudha isinii galee. Doraala tan ammoo baay'ifachuudhaaf doraala 3 doraala 4 doraala 5 godhachuudhaaf jechuudha asirratti jechuudha invite ka jettu ni jirti jechuudha kilikni gootanii achi booda share tick ka jettu ni jirti jechuudha asirratti dhootanii hiriyoota keessaniif erguu dandeessu jechuudha gama messengeraatiin gama whatsaappiitiin jechuudha isinii galee yeroo hiriyoota keessanii ergitan jechuudha isiniif doraala sansinii baay'isa jechuudha isinii galee. Doraala san yeroo nama ergitanii namni sun aappii san daawuloodii godhee itti fayyadame jechuudha. Siifis faayidaadha nama saniifis faayidaadha jechuudha isinii galee. Haala kanaan nama keessanii sheerii gootanii doraala tana baay'ifachuu dandeessu jechuudha isinii galee. Baay'ifachuu dandeessu jechuudha. Isinii galee namni sun yeroo daawuloodii godhee asirratti sinii dabala jechuudha isinii galee. Riyaala tokko riyaala lama riyaala sadii jechuudha haala kanaan baay'ifachuu dandeessu jechuudha namaaf ergitanii jechuudha isinii galee. Namni sun yeroo ofii buufatee isaafis faayidaadha siifis ammoo asitti faayidaa argatte jechuudha. Tis faayidaa argatta namichi sunis ammoo daawuloodii godhatee waan itti bilbiluuf faayidaa argata jechuudha. Haala kanaan sheerii gootanii invite ka jiru kilik gootanii namoota yaani hiriyoota qabdanii jechuudha. Gama messengeraatiin gama whatsaappiitiin ergitanii fi akka namni daawuloodii godhatu jechuudha. Gootanii baay'ifachuu dandeessu jechuudha.
Egaa yeroo baay'ifattanii raawwatan jechuudha yookiin ammoo yeroo ittiin bilbilachuu barbaadan jechuudha diimaa kanarratti dhootanii lakkoofsa abbaatti bilbiluu barbaadanii itti guutanii asirratti diimaan kun jechuudha ookeedha ookee kana galee itti gootanii itti bilbilachuu ni dandeessu jechuudha. Egaa hordoftoota kiyya haala kanaan firii bilbila karaa ta'e bilbilachuu ni dandeessu jechuudha. Egaa hordoftoota kiyya barumsa kiyya kanarraa asirratti raawwataa barumsa biraatiin haga olti deebinutti barumsa keenya yoo isinitti tolee laayik godhaadha. Gaafii garagaraadhaa yoo qabaattan komentii jalatti nu barreessaadha akkasuma YouTube channel keenya faarawoo taatan subscribe gochuun dagatinaadha waan hordoftaniif galatooma.